Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Kan amma daawwachaa jirtan kun qophii aartii Mo'aati. Egaan qophiin aartii Mo'aa keenyaa dhimmoota aartii wajjin wal qabatan waltajjii adda addaa hordofuudhaan kan isin biraan ga'uun beekamu akkasumas keessummoota hojii aartii keessatti hirmaannaa qaban keessummaa godhachuudhaan isin biraan kan ga'udha. Maarreegaa qophii keenya har'aanis waltajjiin eebba kitaabaa kan faarfataa Abarraa Guddataadhaan kan geggeeffame eebba kitaaba faarfannaa fi faarfataa jedhudha. Wantoota achi jiran hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turan Abdii Oliikaati. Ogeessonni kaameeraa Gammachiis Margaa fi Dirree Haaraa Dabbabaan faana jiru. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Sirni eebbaa kitaaba mata dureen isaa faarfannaa fi faarfataa jedhu kan paaster faarfataa Abarraa Guddataatiin barreeffame guyyaa gaafa sanbataa magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa Fiinaansitti eebbifame. Sirna eebba kitaaba kanaa irratti hayyoonni, paasteroonni, bulchitoonni waldoolii adda addaa fi amantoonni baay'eenis argamaniiru. Sagantaan kun kadhannaan kan eegale yoo ta'u, qindeessitoonnii fi koreen sagantichaa hawaasa bakkichatti argameef ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsaniiru. Fayyaa keessanii akkam jirtu? Hunduu nagaadhaa? Baga nagaadhaan dhuftanii koree qindeessitoota eebba kitaaba obboleessa keenyaa Paaster Abarraa Guddataa kana qindeessaa turan bakka bu'eetanii baga nagaan dhuftanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo sagantaa keenya sagantaa eebbaa nuuf haa godhuun jedha. Galata malee malande bisa, 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 galata malee malande bisa. Lafee koon kootaa'ee barbaadde lamma faara gooteen dhaabde yaa Waaqi lubbuun koo har'a siin fayyiteetti galatoome kaa teessoo kee irratti 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 galatoome kaa teessoo kee galatoome naame galatoome kaa teessoo kee irratti galatoome kaa teessoo kee irratti na dhibee na dhiisuu dide na dhibee na dhiisuu dideme na dhibee na dhiisuu dide na dhibee na dhiisuu dideme elellee guddaa Yesuusiif barruun kee gaaddisa haadha yeessaa boonsaame kan keessoo giddam gooftaa koo madaa namaaf qorsa hafuurri kee aannan jedhame hafuurri kee aannanii laphee gogaa jiisa sagaleen kees dammaa nama qabbaneessa baay'ee tuffee jedhee gooftaa koo siinitti tole anis boqodheera dhame anis boqodheera sitti goonuu galee si malee jedhame sin malee ani maalan beekaa sin malee eenyuree nagaan koo si malee ni qabu michoo dhugaa sin malee orma beeku goo si malee ani maalan beekaa sin malee eenyuree nagaan koo si malee ni qabu michoo dhugaa galate fadhaa keessa wal buusaatti galata malee maalan deebisa galata malee maalan deebisa galata malee maalan deebisa galata malee maalan galata malee maalan deebisa galata malee maalan deebisa galata malee maalan deebisa galata malee ilillee malee jalaaka ilillee malee maalan deebisa ilillee malee maalan deebisa ilillee malee maalan deebisa ilillee malee galata malee maalan deebisa galata malee maalan deebisa
galata malee maalan deebisa galata malee dabala galateeffadhaam galata malee maalan deebisa haleluuyaa haleluuyaa beesanumaatti fakka jennee faarfanna akka nafi lafa ona kan gaatame daggatame seenaaf diinsaa kutatame galmeen koo sinaareeffame inni ta'uutitti dhiisa jedhee seexanneeroo labsee simitti rifaachisaan koo kan dhaabate anaaf falmee kan dhaabate anaaf falmee biita ilaalaan dukkanaa'e asii ilaalaanis mirga koo halliin argamu cutaate beekamuun nabee fala koo salphinaaf si waamne jecheetu waaqarraa argiteemi kakuu koo labsiidhaan didigdeetu naaf aareessiteem waa'ee koo sinirraanfatu garaan koo dhaga sinirraanfatuum garaan koo sinirraanfatuum garaan koo sinirraanfatuum garaan sinirraanfatuum garaan koo sinirraanfatuum garaan koo sinirraanfatuum garaan koo ilillee guddaa waaqayyoof haleluuyaa sagantaa kana keessa kan jirtan fagoodhaa dhiyoodhaa kan dhuftan tiksoonni luboonni warri daddaltanis bifa garagaraatiin mana waaqayyoo kan tajaajiltan baga nagaadhaan dhuftan egaa ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u namoota guddaa baay'ee keessa jirtu dhugaadhuma tun taa'ee isinirraa dhaga'ee natti tola carraa ta'e fakkaata gaa waa yaraasee ifamaa wajjin dubbadhaa jechuudha sagalee waaqayyoodha paasteera barraa warri isaa ijoolleen baga gammaddan mee guyyaa kanaan isa isaan ga'e harka walitti rukunnee galateeffannu gara dubbii waaqayyootti darba aan waa'ee macaafa isaa irratti naasaa miti waa'ee macaafa qulqulluu irratti naasaa waa'ee macaafaa irratti warra haasa'an jiru warri gulaalan jiru warri dubbatan jiru booddeen dhaggeeffanna biyya Itoophiyaa nu itti rakkannu kuni nu galuu didee bar tokko warri tokko caafan bar tokko warri tokko barreessan waan isaan barreessan san argachuuf baay'ee rakkanneerra ammallee rakkataa jirra namoonni gaafa waa barreessanii isaarra haaressu duwwaan ilaalinaa isin bar tokko dhalooti kun hin jiru yoo ta'e inni ammaallee yoo darbe gooftaan dhufa hin tura yoo ta'e bara paastara barraafaan turan warri barreessan warri faarfatan warri tiksan maal akka isaan fakkaatan warri dubbisan hin argatu kanaaf barreeffamii waan salphaa miti keessumaa namoonni kennaa afur qulqulluutiin geggeeffamanii waaqayyo isaan gargaaree humna isaanii laatee waan yaraa lafa ka'an akka achi jallatee mataasaa nu jalaa badee baruuf rakkannu miti qaxxitaadhuma arganna waanta ta'eef macaafa xinnoo ta'uu danda'a macaafisaa macaafi waaqayyo gooftaan Yohaannis cuuphaadhaaf kenne macaafa xinnoodha makaraa keessatti isa ergaasaa sadiin jenneen isa wangeelaan jenne inni macarrashaa inni ergamaan dhaabbatee macaafa xinnoo tokko nyaadhu gaafa inni nyaatu hin mi'aayetti gaafa turu garaa isaatti hadhaa'e kana booddee sababa waaqayyoodhaaf akkatti dubbattu si kaa'anni jedhe macaafa sanatu argannu ta'e seerri macaafa moofaadhaa kakuu moofaadhaa bartoonni kan isaan godhan nuun galu seerri moomaa jalqabaa macaafi xinnoon mul'ataa garuu waa'ee dhumaa nutti dubbata waa'ee jalqabaaf waa'ee dhumaa kan dubbatu bara baraan kan jiraatu waaqayyo
Macaafa seera uumamaallee macaafa xinnoo tokko seera mul'ataatiin cufe. Macaafni waan baay'ee nama beeksisa. Waa'ee macaafaa kana caalaa baay'ee naasa'u. Ermiyaas boqonnaa 36 akkana jedha. Hamma ammaatti isa tajaajilte barreessi jedha. Waggaa 39 yeroo sana tajaajileeran. Hin barreessi. Isa sarraa hafe immoo Baarokiin barreessisiise. Yoo Waaqayyo isin gargaare hamma ammaatti isa tajaajiltan isa deemtanii dhuftan yoo barreessitan macaafa suutaan ba'u. Yoo fi barreessuu dadhabdan yoo nama barreessistanis hin danda'ama. Seenaa hin hatinaa malee. Ittiin beekamuu barbaaddanii eenyummaa keessaniin hin hatinaa malee. Al tokko tokko eenyummaan gaafa hannaaf ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Eenyummaan hannaaf ta'uu hin qabu, sobaaf ta'uu hin qabu, waan biraaf ta'uu hin qabu. Garuu eenyummaa keessan ittiin dhuftan yoo barreessitan ergaa guddaadha ta'a. Yoo barreessu baattanii barreessitanis guddaadha ta'a. Yihuudaan boqonnaa baay'ee hin qabu. BH digirii keessan yoo hojjettan macaafa sana hin bartan fagoodha yeroo hundumaa. Abdiyyuun macaafa xinnoodha. Garuu qulqulluu hafuura Waaqayyootiin hojjetan waanta ta'eef waan guddaadha. Namoonni waa barreessan, namoonni waa dubbatan jajjabaachuu qabu. Namoota waan irraa yaadan duwwaa miti waa'een borii kan itti mul'atedha. Guyyaa sanatti keessummaa kabajaa ta'uun kan waamame faarfataa Amaanu'eel Ittaanaa waliin erga waaqeffatamee booda karaa paaster Yeshii Xilaamachiin immoo sagaleen Waaqayyoo lallabameera. Qopheessaa sagantichaa fi abbaa cidhaa kan ta'e paaster Faarfataa Abarraa Guddataanis namoota saganticha irratti argamaniin baga nagaan dhuftan erga jedheen booda namootaa fi qaamota milkaa'insa hojii kana keessatti isa cina dhaabbachaa turan galateeffateera. Paasterootaa fi geggeessitoota waldoolii adda addaa waliin kitaabichis ifatti eebbifamuun dubbistootaaf akka banamuu taasifameera. Yesuusin lallabaa ture. Amras eebba kee irratti Yesuustu lallabame kanatti guddaa gammaduu qabda. Waaqayyo ulfina haa argatu. Yesuus nuun lallabamu hafuurri isaa ammayyuu jireenya keenya haa argatu. Yeroo keenyaaf jecha fiffiigaa jirra. Amma kanatti aansee immoo obboleessi keenya kitaaba kana kan qopheesse faarfataan paaster Abarraan achi as ba'ee waa'ee kitaabichaa waa muraasa dubbata. Abbaan cidhaa isa waanta ta'eef isiniinis isin simata. Isa gara waltajjii kanaatti waama. Abbaan cidharraa isa waan ta'eef isa teessaniin simattanii kaanee dhaabannee harka keenyaan asitti gaggeessina. Isaafan yeroo kenna. Ifadha Waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa. Barreeffamaan waan an qabadhee fi na of galchaa barreeffamarraan dubbisaa. Hundumaa duraa isa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos seenaa koo jijjiiree fi isa na jaallatee Waaqayyo Abbaaf lubbuu isaa dabarsee isa naaf kenne Yesuus Kiristoosii fi galata onnee koorraa madde dhiyeessuun barbaada. Naa galateeffadhaa. Itti aansuudhaan haadha manaa koo Gannat Birahaanuu, ijoollee koo, maatii koo hundumaa akkasumas seenaa koo kitaaba kana keessatti kan naaf barreesse barsiisaa Wangeelaa Biraanuu Daggafee Waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Yeroo isaanii aarsaa godhanii kan naaf gulaalan Paaster Iyyaasuu Tolasaa, Profeesar Miratuu Shaanqoo, Dr. Qananiisaa Lammii, Paaster Dr. Mazgabuu Tuuchoo Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan sagantaan kun bifa hawwataa ta'een qophii barbaachisaa gochuu yeroo isaanii yoo xiqqaate ji'a tokkoof torban lama kana jechuun torban ja'a naa wajjin dadhabanii dhangaa kana kan qopheessan koree eebba macaafa kanaa hunduma isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Naa eebbisa. Itti dabalee Oromoo Bible Society biiroo isaanii walga'iin yeroo itti gaggeeffannu walga'ii keessatti gaggeeffannu akka gaggeeffamuuf nuuf heeyyamuu isaaniitii fi
eebbifamaa Waaqayyo sinaa kabajuu jechuun barbaada. Oromoo Bible Society-dhaan. Akkuma kana waldaa guutuu wangeelaa Gullallee fiinaansii samma keessatti geggeeffamaa jiru kana jechuudha. Geggeessitoota waldaa kanaa, paasteroota, hojjettoota Waaqayyoo fi amantoota waldaa kanaa jaalala natti argisiiftaniif eebba macaafa kanaarratti galma waaqeffannaa naaf hiyyamuu keessanii fi Waaqayyo sinaa eebbisuu jechuun barbaada. Akkuma kana bifa kanaan faayyamee akkan argamuuf anaaf haadha manaa koo fi akkasumas ijoollee koo lamman kan nu bareechitee mana uffataa aadaa seenaa Galatoomii eebbifame jechuun barbaada. Mana uffataa aadaa seenaa. Hojii kana ammarraatti yeroo isaa aarsaa godhee kan na gargaaraa ture obboleessa koo Minaasee Barkeessaa yookiin Miinaa Istuudiyoo Waaqayyo siyaa eebbisuu jechuun barbaada. Ittaansuudhaan hojjettoota Mo'aa TV, Mo'aa keenya jechuudha, TV keenya namoota gorsaaf kadhataan qarshiidhaan na cina dhaabbattan hundumaa galatoomaa eebbifamaa jechuun jaalladha. Baay'een turuu yaaddeenaa. Akkasuma addumaan mana maxxansaa Eliyaas Deggersanaaf gooteef yookiin hojii kana irratti tumsanaaf gootee fi mana maxxansaa Eliyaas Waaqayyo siyaa eebbisuu galatoomii jechuun hin barbaada. Nagaa keessan hin daganne akkam jirtu anaa dhufu waamicha keenya dhageessanii fagoof dhiyoodhaa eebba kitaaba kanaa irratti kan argamtan biyya alaaf biyya keessaatti yeroo kana online irratti kallattiidhaan sagantaa kanaa hordofaa kan jirtan nagaa ho'aa kana fuuraa isin gaafachuun barbaadaa nagaan isiniif haa ta'u. Itti dabalee waldota kiristaanaa waamicha kanarratti nuuf argamtan ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu jaalala isin naaf qabdan waamicha irratti naaf argamuu keessaniin isan dur beeku caalaatti mirkaneeffadheera. Anis kabajaa fi jaalala isiniif qabu tokko walitti dhufeenyi an Waaqayyo wajjin qabu ragaadha. Jireenyi koos ni dubbata. Lama hariiroo ani waldaa kiristaanaa wajjin qabu ragaadha. Sadaffaa xiqqaadhaaf guddaadhaa fi beekaaf wallaalaa daa'immaniif abbootiif harmootii uumama Waaqayyo uume hundumaaf kabajaaf jaalallan qabu guddaadha. Ulfaadha jechuun barbaada. Maarree gooftaanis dursee waan na jaallatee fi jaalala Yesuus irraan baradhe. Karaa ani ittiin jaalalaaf kabaja isaaf qabu ibsuu karaan ittiin jaalalaaf kabajan isaaf qabu ibsuu faarfannaa afaan koo keessa naaf kaa'e. Amma immoo karaa ani ittiin kabajaaf jaalalan isiniif qabu ibsadhu macaafa naaf kenne. Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Kennaan hundumtuu abbaa ifaa biraati. Egaa ammayyuu karaa dheeraatu dura koo jira. Abjuun koo hiika qaba. Mul'ata raawwatuun qaba. Martiin Luuter King akkas jedhe. Biyyi lafaa bor akka isheen caccabdee baddu yoon beekeyyuu muka appilii kootii dhaabuu hin dhiisu jedhe. Itti dabalees Martin Luther King akka kana jedhe. Yoo dandeesse barrisi. Yoo barrisuu dadhabde fiigi. Yoo fiiguu dadhabde tarkaanfadhu. Yoo tarkaanfachuu dadhabde tiradhu. Yoo isas dadhabde foqoqi. Karaa kamiin iyyuu fuula duratti siquuf warraaqa jedhe. Macaafni qulqulluunis akkas jedha. Namni garaa isaa keessatti yaadee ni qopheessa. Waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo godha. Fakkeenya boqonnaa 16:9. Maarree ani baay'ee isaa garaa koo keessatti yaade. Waaqayyo garuu murteessee hiree koo isa kana taasise. Ergan gaafaa Yesuusitti amaneetii ani hin danda'u jedhee hin beeku. Humni kan Waaqayyooti nan danda'a jechuun beeka. Gadi yaadeen beeku. Isa anaaf fannifame ol ilaaluun beeka. Faarfannaan koos macaafni kunis bu'aa gargaarsa Waaqayyooti. Kanaafuu dhaamsi koo
hin danda'u hin jedhin sababiin ati hin dandeenyeef hin jiru. Ameen. Situn beeku malee Waaqayyo dandeettii cimaa wajjin si uume. Faarfannaa fi faarfataa. Macaafni kun boqonnaa 6 qabdi. Dubbisa gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Baga Waaqayyo si milkeesse jechuun jaalladha. Ammas abjuun qabaa mul'atan qabattee Waaqayyo isa sana biraan si ga'a. Abdiin kutatinaa jabaadhaan nuun jedhe waan ta'eef Waaqayyo si haa eebbisu. Haasaa bareedaa nuuf goote. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Afaanuma salphina kee himatu deebi'ee ulfina kee hima. Nama Waaqayyo ulfeesseef hundumatu kenna barcuma. Nama Waaqayyo ulfeesseef hundumatu kenna barcuma. Nama Waaqayyo ulfeesseef hundumatu kenna barcuma. Mee waaqessina Waaqayyoon. Isin dubbatini taa ilaali jaani waan Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan. Isin dubbatini taa ilaali jaani waan Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan. Isin dubbatini taa ilaali jaani waan Waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan. Afaanuma salphina kee himatu deebi'ee ulfina kee hima. Nama Waaqayyo ulfeesseef hundumatu kenna barcuma. 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 Yommuu hinaaftonni asiif achi kaattu isin dubbatini iddoo gooftaan jedhee takkumaan hankaattu. Qomaan Waaqayyoodha yartuu isheetu bal'ata. Umuriin jalloota waan dheerate fakkaata dafee gabaabbata. Keenya lolaan Waaqa. 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 Jechaan nabuma waa'eessa galanni guutee. Jechaan nabuma waa'eessa. Jechaan nabuma waa'eessa galanni guutee. Jechaan nabuma waa'eessa. Laftonaa kosaan lallisee Waaqayyotu boojuu deebisee. Gajjedeen deemuun si'achi boquu buuse. Laftonaa kosaan lallisee Waaqayyotu boojuu deebisee. Gajjedeen deemuun si'achi boquu buuse. Kaleessa kan na geggeesse Waaqayyoodha. 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 Boris kan na geggeessu Waaqayyoodha. 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 Kaleessa kan nu geggeesse Waaqayyoodha. 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 Boris kan nu geggeessu Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Kaleessa kan si geggeesse Waaqayyoodha. 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 Boris kan nu geggeessu Waaqayyoodha. 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 Oh, galata. Oh, galata. Oh, galata. Oh, galata. Olmaan kee gooftaa. Gochaan kee gooftaa. Olmaan kee gooftaa. Galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha. Nutis namoota saganticha irratti argaman tokko tokkoof waa'ee oolmaa guyyaa sanaa gaafannee kan turre yoo ta'u, isaanis akka itti aanutti yaada isaanii nuuf eeraniiru. Xumura irratti Paaster Faarfataa Abarraa Guddataanis sagantichi gaarii akka turee fi akka itti milkaa'ee nuuf himeera. Tole, duraan dursee baga nagaan dhuftee mee olaa barru.
Baga nagaan nu eddanii ani Tamaan Faarisin jedhama. Waaqayyoon nan faarfadha. Tamaan kan beekamu. Tole mee guyyaan irraa akkam ture? Guyyaan irraa guyyaa bareedaadha. Ani guyyaa addaati jedheen yaada. Maaliif kitaaba paaster yookaan faarfataa Abarraa Guddataa kana irratti argame waa guddaa ilaaleen jira. Haa ta'u malee faarfannaa fi faarfataa kan jedhu kana irratti waan guddaa faarfataan maalummaa faarfannaa beekee akka faarfatu kan ibsu asirraa waan guddaa hubanna jedheen abdadha. Atumaan immoo Abarraa Guddataa anaaf akka abbaa fuudhaatti ni yaada. Iddoo tokkotti dhalannee iddoo tokkotti guddannee isadha kan nu hangafu faarfannaadhaani. Anillee yeroo faarfannaa kootti ka'ee isatu nu dursee jira waan ta'eedhaaf waa'ee faarfannaa isa dhaqee gaafachaan ture waan baay'ee naa ibsaa ture faarfannaa koo gulaaluudhaan akkas miti jedhee gara faarfannaa itti qajeelutti na qajeelchuudhaan waan guddaa isarraa bareen jira. Inni nama guddaadha, nama hubataadha, nama bishaataadha barraani. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti gammadeen jira jechuun barbaada. Tole guddaa galatoomii. Egaa Abarraa faarfannaa isaadhaan kan beeknu amma immoo kitaaba faarfataa fi faarfannaa hojii isaa wajjin wal qabatu maxxansee jira. Inni kun ammam bu'a qabeessa jetta namoota faarfannaa keessatti hirmaannaa qabanii fi ammam bu'aa buusa? Kana beekuun keenya waan guddaadha yaada. Faarfataa faarfannaa kan jedhu kun waa guddaa irraa hubanna yaada. Namni faarfatu tokko maalummaa faarfannaa erga beekee booddee yoo faarfate gaariidha. Maalummaan faarfannaa kun macaafa qulqulluu keessatti eessa jira? Faarfannaa jechuun maal jechuudha? Jeedaluun faarfannaa maali? Faarfannaa iddoo akka waliin fakkaatu waa baay'ee irraa hubachuu dandeenya jechuudha. Namni waa'ee faarfannaa yoo barate yoo beekee faarfate irraa bu'a qabeessa ta'a jedhee yaada. Kennaa kan kennu Waaqa garuu isa kenname sana immoo beekumsa sagalee Waaqayyootiin cimnee akkuma kana namooti nu hangafan namooti sagalee Waaqayyooti yookiin faarfannaa kanaan bilchaatoo ta'an immoo dura keenya warri jiran immoo as deebi'anii isa hojjetan irraallee deebi'anii wantoota keessatti mudannoo isaan mudate sana mudannoo kanaan dura faarfannaa isaanii keessatti dabarsan lammaffallee nuyi warri kanaan dura mudannoon sun deebi'ee akka isaaniin quunnamneef gumaacha guddaadha jechuudha. Warri hangafaachi as deebi'anii gaafa akkasitti dubbatanii bilchina baay'eetu argama jechuudha. Kana booddee maal jechuun barbaada? Namni kanaan dura gaafa faarfannaa baafnu namootni dura nama baay'ee argannee irraa waan hubanne hin qabnu bilchinni sun amma baay'ee bilchina guddaa argisiifna jedhee yaada. Maaliif namooti akkasii nu hangafan faarfannaan maali faarfataan maali kan jedhu kana gaafa akkasitti hubannu anillee ganaan dubbisa waan ta'eef gaafa dubbisu faarfataan maali faarfannaa maali kan jedhu girgir baafannee itti adeemne jechuudha. Kanaaf iyyuu bu'aa guddaa irraa arganna. Keessumaa faarfattoonni duuba keenya jira warri amma faarfannaa jirru waa guddaa irraa baranna jedheen abdadha jechuudha. Tole Tamaam eeyyamamaa taatee gaaffiif deebii waliin taasisteef guddaa galatooma. Isinillee guddaa galatoomaa eebbifamaa jechuun barbaada. Tole duraan dursee baga nagaan dhuftanii mee walaa barra? Tole galatoomaa maqaan koo Lubaa Biqilaa Qannaan jedhama galatoomaa. Guyyaan irraa akkam ture? Guyyaan irraa guyyaa baay'ee namatti tolu nama gammachiisudha. Obboleessi koo Paaster Faarfataa Abarraa. Kanaan dura kanan ittiin beeku faarfannaadhaani har'a immoo bifa haaraadhaan kitaaba qabatee dhufe. Kanaaf guyyaa gaarii, guyyaa namatti tolu, guyyaa nama jajjabeessudha. Tole faarfattootaaf akkasumas namoota kitaaba kana dubbisaniif dhaamsa maal qabdu? Namoota faarfattootas ta'e namoota kan biraadhaa fi kitaaba kana tokko seenaa isaanii namni seenaa qaba. Seenaa isaanii qindeessanii tajaajila dabarsan barumsa fakkeenyummaa gaarii namaaf qaba waan ta'eedhaaf seenaa isaanii bifa kitaabaatiin qopheessuudhaaf ka'umsa guddaa namaa ta'a. Adhufa namaas ni ibsa. Tajaajilaan kun eessa akka nu dhufe maal akka inni ta'e hima waan ta'eef namni ka'umsi isaa eessa akka ta'e namni ka'umsa isaa beeku immoo gara fuulduraattis seenaa hojjechuu akka danda'u waan ibsuu fi kanaaf ergaa guddaa of keessaa qaba. Kaleessa nama argisiisa, har'a namatti hima, boris namatti hima waan ta'eedhaaf tajaajiltoonnis faarfattoonnis kanatti akka isaan dhimma ba'aniin dhaamsa dabarsuuf barbaada. Tole eeyyamamaa taatanii gaaffiif deebii waliin taasistaniif guddaa galatooma. Isinis galatoomaa eebbifamaa warri mo'a. Duraan dursee baga geessee baga gammadde. Tole baga walumaa wajjin geenye gammachuun keenya kan hunda keenyaati ulfaadha. Mee guyyaan irraa akkam ture akka eegdeetti argatteetta? Dhugaa dubbachuuf hamman eegee walitti argadhe guyyaan kun anaa fi guyyoota hundumaa caalaa guyyaa addaati. Baay'ee Waaqayyo akka namni keessatti yaada. Hojii kana irratti mee akkam hagam dadhabdee yeroo gamiifidha kanatti hojjechaa turte? Macaafa barreessuun baay'ee yeroo si fudhataatti yaaduu si gaafataa. Gulaalumti isaa mataan isaa yoo xiqqaate yeroo 4 yeroo 5 diigameeti kan inni hojjetamu. Yeroo dheeraadha kan inni fudhate. Dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraadha kan inni fudhate. Yoo xiqqaate waggaa 2-3 fudhateera jechuudha.
Tolee, gabaabamatti immoo kitaabni kun kitaaba akkamiidha? Dubbistoonni kee maal irratti hojjechuu qabu? Dhaamsa maal dabarsita? Kitaabni kun qabiyyeen isaa kan hafuuraati. Keessumatti waldaa keessa hojii hafuuraa jiru irratti kan inni xiyyeeffatu. Dargaggootaaf keessumatti dhaamsa guddaadha kan inni qabu. Dargaggoonni hojii waaqayyoos hojjechaa, hojii dhuunfaa isaaniis hojjechaa, mana waaqayyoo keessatti jijjiirama akka isaan fidanii fi qabiyyee guddaa of keessatti kan qabatedha. Keessumatti immoo gama faarfannaatiin dhaamsa guddaa faarfattootaa fi kan qabudha. Ergaa guddaa of keessaa kan qabudha jechuudha. Mee dubbistoonni kitaaba kana eessatti argachuu danda'u? Tokko kallattiidhaan na biraas argachuu danda'u, mana raabsaa macaafaatiis argachuu danda'u jedhee yaada. Tolee, guddaa galatoomii. Akkasuma immoo faarfattoota akka keetii hojii biraa keessatti immoo hirmaatanii fi namootaaf dhaamsa maal qabda xumura irratti? Xumura irratti hojiin hafuuraa lola qabaa, akkuma kana mo'icha qabaa. Namni kamiyyuu iddoo jirutti jabaatee yoo hojjete, jabaatee hojii waaqayyoo, hojiitti waamame hundumaa yoo hojjete akka inni milkaa'u shakkii tokkoyyuu hin qabu. Gamuma kanaan dhaamsan dargaggootaaf namoota hojii waaqayyoo hojjetaniif dhaamsan qabu. Jabaatanii wanta waaqayyootti isaan barbaade wanta itti amanan yoo jabaatanii hojjetanii milkaa'u jedhu yaada. Tolee, guddaa galatoomii eebbifame. Illee galatoomaa ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya aartii mo'aatiin waltajjii faarfataa Paaster Abarraa Guddataan qopheesse irratti argamuudhaan kan isin biraan gahaa turre asuma irratti xumurra. Qophii kana qopheessuun isin faana kanan ture an Abdii Oliikaati. Ogeessonni kaameeraa Gammachiis Margaa fi Dirree Haaraa Dabbabaa na faana turanii torban qophii biraan haga walitti deebinutti nagaatti.